أركبونا كم نجاجرتو أرد فجرة كوتا سينامي Arra waa'ee dhibee koronaa irraa haasawuu dhufe dhibee koronaa kana jechuun hundi kennayyuu akkuma waan salphaatti ilaalaatiin jirra. Garuu hubannoo dhabuu irraa namoonni baay'een dhibee kanaan qabamaa jiru. Hubannoo dhabuu irraa wanti himamuu fi wanti silaa isaan beekan garagaraatti ta'eef jechuudha. Namoota baay'ee xiinxaleetti ilaalee jira. Wanta kana irratti waan hangama isaan dogongoranii jiran. Mee kanuma yaadachiisuu fi sheer godhaati seenaa kanaaf har'a sa'aatii kanaan laayif dhufe. Yaa hunduu mana keessa teenna kanaafu asumaanuu dhaamsa waliif dhaamuun bareeda jedheeti. Sena kami sena. Ijoollee baay'eetu dhibee koronaatiin qabamee jira biyyoota gara garaatti yeroo ammaatti jechuudha. Kunis sababa maaliitiin kan ta'e hangam of eeganiiti yookaan ammoo of eeguu dhabuu dhabanii sun ta'in xiqqoo hubannoo dhabuu irraa wantoota tokko tokko irraa jechuudha. Wanti silaa ifa ta'e tokko osoo hin hubatin akka dhibee kanaaf saaxilaman ta'aa jiru baay'inaan. Aye bagana ganduftani akkuma beekamu tibba kana dhibeen corona virus jedhamu kuni addunyaa waliin ga'ee jira. Addunyaa sodaachisee jira. Akkasuma ammoo addunyaan irra baay'inni namni ummanni kan barate gara warri biyya keenya malee of eeggannoo irratti ummanni kun dinagdeedhaan illee nu caala jiranii sirriitti of eegan osoo akkasumatti osoo of eeganu garuu du'aatiin kan jiran isaanii nurra amma wanti tokko isinitti himu dhufe. Ijoollee baay'ee argeetiin jira anis asumattu jechuudha biyya magaalaa anjiraadhu kana keessatti yeroo gadi ba'u haala isaan funyaan isaanii itti qulqulleessan karaa irratti jechuudha yoo iji isaan nyaatu haala isaan iji isaanii itti rigatan wanta tokko tokkoraan argee jira amma harkaan hin tuqinaa jechuu qofa laala namni hundu harkaan ija keessan hin tuqinaa kan jedhu qofa laalan garuu ijoolleen baay'een amma akka argetti fakkeenyaaf sooftii qabatanii harkatti jechuudha sooftiidhaan ijas qulqulleeffatan funyaanis qulqulleeffatan sooftiidhaan jechuudha. Karaarras ta'anii jechuudha. Sooftiin kun garuu akkam hangam sooftii kanarraan dabruu kan jedhu ilaalle. Maaliif fakkeenyaaf sooftii qulqulleeffachuu kan qabnu sooftiidhaan kunoo amma akkanatti sooftii kana yoo baase kuni amma haarawaa qulqulluudha jechuudha. Yoo ija na nyaate jechuudha. Ija na goosisa ta'e sooftii kana akkanuma qabadhee akkanumatti ija kana iddoo makanaan qulqulleeffadhee iddoo harkaan hin tuqini jechuudha. Bakka harkaan tuqe sana osoo hin ta'in iddoo bakka harkaan hin tuqiniin kana qulqulleeffadheetiin gatuu qaba. Namni baay'een amma kan arge kanaaf ija kana akkana qulqulleeffataniini akkanumatti harkuma qabatee deema. Boodas yeroo barbaadu ammas isumaan kana qulqulleeffata yookaan funyaan isaa qulqulleeffata kanumaan jechuudha. Iddoo hundaayyuu sooftii kanaan garuu akkasumatti harkaanis kanuma qabata akkanuma qabateetiin deema fa'a. Baases akkanuma qabatee taa'a. Kanaan wanta kanaan baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Namni kana hubatee ilaalle. Sooftii kanarra vaayirasiin sun qubatamu hin qubatu harka isaarraa akka asirra qubatu hin beekne. Amma iddoo kana harkaan qabadhee jiraan. Iddoo harkaan qabadhe kana funyaan keessa yoo kan of kaa'u ta'e ijaan yoo kan of tuqu afaan yoo kan wanti godhadhu ta'e qulqulleeffadhu ta'e rakkisaadhaan vaayirasiin kun akkasii dabruu danda'a jechuudha. Namni garuu baay'inaan hin hubanne waan kana. Hubachuus hin dandeenye ani ijoollee baay'ee akkan itti himee jira.
wanti kun sirrii miti akkanatti hin fayyadamini sooftii yoo fayyadamuu barbaadde sooftii haarawaa baaftee iddoo tokkoon qofa qulqulleeffattee gatuu qabda iddoon ati harkaan tuuqe suni harka kee qulqulluu miti vaayirasii qabaachuu danda'a harkee suni kanaafuu iddoo hundaanuu harka keetii yoo waliin geette gara vaayirasii qabamuutti si deemsa jedhee namoota baay'ee wanta godhee jira namoota ammallee namni wanta kanarraa hubannoo hin qabne wanta kanarraa of eega akkasuma ammoo saanitaayizara garagaraa bitadha kan kiisii qabatanii deemtan kan mana keessaa kunniin baay'ee isin fayyada kanaan dura isinitti mul'iseetiin ture saanitaayizara garagaraatu jira fakkeenyaaf kiisa kaa'attanii kan deemtanu amma kuni kan jeeliiti parsantii 80 qaba jeeliidha amma kun parsantii 80 qaba sirriitti isin gargaara kiisii keettanii deemtan homaa wanta biraa hin qabu dibattanii akkumarratti harkuma gogaadhaan jechuudha wanta kanaa kanneen baay'isaa akkasuma immoo mana keessattis haala garagaraatiin jira wanti kun parsantii 60 ol ta'uu qaba namni baay'een ammas hin beeku himamaa ture doktoroonni baay'een himaa turan garuu namni xiyyeeffatee ilaalee hin jiru namni beeku hin jiru ammas parsantii 60 ol ta'uu qaba jechuudha parsantii 60 ol ta'uu qaba wantoota kanaa kana mana keessa kaayadhaa kiisa keessa kaayadhaa hin deemaa kanarratti baay'inaan bishaan argitan osoo hin beekin irraanfattee ija kee tuuta harka kee tuuta maal tuuta kanaaf yeroo hundaayyuu saanitaayizara kanaan harka keessan qulqulleeffattanii jechuudha kararrattis taatanii kun baay'ee isin fayyada itti kun amma inni kun amma parsantii 65 qaba 60 ol taanaan rakkisaa miti jechuudha kanaaf hundi keessanuu wanta kana kiisa qabadhaa fi deema mana keessanis isin barbaachisa mana keessas jechuudha ka kiisa anamma kiisa kaayedheetiin kan deemu jeeliidha parsantii 80 qaba kuni hafuura badaa hin qabu wanta hundaanuu namatti tola kun jechuudha kanaaf wanta kana kiisa kaayedhaa fi deema nuti akka salphaatti ilaalleetiin jirra dhibee kana anis qabamuu danda'a bor atis qabamuu hundi keetu qabamuu dandeetta akka osoo hin beekin jechuudha hundi kennaaf hin qabamne waan haarawaa miti namni kamuu qabamuu danda'a garuu ta'us ammoo uf eegaatiin yoo qabamte rakkoon qabu bor ammoo osoo akkana godhee jiraadhe maal qaba jettee seeneewuu irra jalqabdeeti uf eeguu qabda namni baay'een qabamaa jira shamarran mana madaamitti madaamii irraa fudhaa jirti kun karaarra bakka hojiitti maal hundi isaatu namni baay'een qabamaatiin jira hunduu yookaan kan dhoyfatutu baay'ata malee dhoyfachuus hin qabdu maal inni kun bar waan borsirraa fayyuu danda'u bar kanaafuu wanti ati dhoyfattuufis hin jiru yoo si qabe ifa himi kan biraatis akka eeggatu yookaan ammoo kan si wajjin qunnamtii qabus akka deemee ilaalamu ifa himi homaa wanti ati yoo amma wanti kaleessaaf eeggadde dubbatamaa ture asitti internet akka qabamteetiin kophaa kiyyan du'u jettee namoota baay'eedhaan galaafataa turtee jedhan suni wanti akkasii sun yoo jiraate sirrii miti akkamitti rabbiyyuu araaramaaf mee wanta akkasii yoo goote akkamitti rabbi sii fayyisa rabbummaa nutti dallanaa jechuudha nama waan akkasii yaadu kanaaf hundi kennaayyuu irraa of eeguu qabna waan godhamuu qabu hundaayyuu godhuu qabna jechuudha waan ogeeyyiin fayyaa baay'inaan barsiisaa jiranii wanta waa'ee koronaa kana xiqqaa guddaan kan hin haasofne hin jiru kan hin dubbanne hin jiru warruma dubbatu keessaayyuu garuu baay'inaan warra hojiirra hin oolchine jira wanta silaa dhoorgamuu qabu san kan hojiirra hin oolchine jira wanti silaa dhoorgamu wanti irra caala irra guddaan ammoo wanti eeggachuu qabdan harkuma keessan harka ka iddoo hunda deemu ka iddoo hunda ga'u harka fakkeenyaaf uffatarra bar guyyoota hedduu turuu danda'a akka ogeeyyiin fayyaa jedhanitti uffatarra guyyaa hedduu tura vaayirasiin kun mana keessa fakkeenyaaf mana keessa iddoo kophee keettan kophee irra guyyaa hanga guyyaa 5 turuu danda'a jedhan iddoo kophee itti baafatan sanitti miila duwwaa yoo deemtan miila saniin akkasumatti ammoo afaan bakka irra raftan irra baatan kunis rakkoo guddaadha jechuudha koomantiin keessatti mul'atu koomant warri bareessaa jirtan na fakkaata garuu koomantii keessatti arganii Facebookiin waan ta'e hin beeku sagaleen kiyyaas ni dhaga'ama ta'e hin dhaga'amu ta'e hin beeku koomantii keessa namaayyuu argaa jiru
ni dhagaamami kanaaf wanta kanarraa hundi keenyaayyuu of eeguu qabna kana ani isiniif dhaamuuf hin dhufe okay sagaleen kiyyan ni dhagaamatee hin dhagaamuun beeku garuu baay'ee koomantii keessan tokko iyyuu natti mul'atu namni koomantii barreessaa jiru tokko natti mul'atu nama seenuu qofa ilaaluutu jira jechuudha hundaafuu karaa dandeettan hundaanuu waliif dhaamaa keessaa waliif ergaa wanta silaa beekuu qabnu hundaayyuu wal beekisuu qabna kanaafuu walitti hin callisnaa namni tokko ammoo yoo uf shakke deemee ilaalamuu dhabamaayyuu wanti sarra yoo ammoo san hin barbaadin mana ofii kilaasii ofii keessa taa'ee kophaatti uf badaduu danda'a yoo deemeeti ilaalamuu hin barbaadinis namatti gabbawoo yookaan walii gad deemuun isaa kilaasii ofii keessa taa'ee wanta silaa na fayyisa jedhee yaadu tokko uf badaduu danda'a namni tokko kanaaf wanta kanarratti walitti hin callisnaa walittis ammoo garaan jabaatina namni baay'ee walitti garaa jabaataa jira na fakkaata garaa walitti hin jabaatina ati qabamteef kan biraanis qabamuu hin qabu dhibee kana waliif qooduu hin qabdu ati yoo qabamtee bari yaa rabbi na fayyisi jettee rabbiin kadhattee fayyuu dandeetta garuu yoo nama biraatiin hin galaafatu ta'e rabbi siin fayyisu rabbiu siin araaramu wanta akkasii jechuudha wanta badaadha kanaaf uf eegaa isin jedha namni baay'eenis hin jiru koomantiin keessanis natti mul'atu asmaraan addaan baanaa amma gara YouTube deemaa gara YouTube irra seenuuf dhufe garuu asumaan Facebook irratti dhaamsa kiyya dabarsa namni baay'ee waan laaluuf Facebook irratti dhaamsa kiyya dabarsa jedhee hin dhufe nagayaan naaftaa baay'ee hundi keessanuu yeroo itti aanutti wal argina